dhaamsa kiyya kana sheer godhaa Muktaar biraan nagaa Muktaartu biraan nagaa jedhidis viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo isaaf ta'e laaluu qaba silaa hin laalan jechuudha. Muktaar dhugaa jirtu ifa baasee dubbatee jira. Eenyu akka jedhiditti fuudhuu deemu namni biraan jiru Muktaari malee dirqamaan ka fuusisaa jirullee Muktaari jechuudha. Muktaar obboleessa kiyya kaafiyaa namarratti fuudhamtuu miti. Ati ilmoo argachuuf deemta. Jireenya qaalayaa kanarratti jadiidin dirqama fuudhuu qabdaa jaarsotiin si abaartii lafallee si kennina jedhanii jetteeni maaliif jadiidin dirqitaa kaleessa viidiyoo hojjette irratti ani lakkee keessan jirtu garuu hin dubbatte garuu mootuyyuu akka jadiid intala tana fuudhu mucattii kana fuudhu murtee mataa keetii qabda. Muktaar waan namaa keessan seeneen utoo amma bakka biraa deemtee arsii takka keessa deemtee intala si kennine jedhanii caaltuu irratti fuuta gaafin xiyyeetana. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wantoota fi kabajamtoota kiyya jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jechaan nagaa goota alhamdulillah galatti rabbii. Akkuma beekamu viidiyoo keenna like gochuu fi share gochuu fi subscribe gochuu yaada keessan barreessa komentiin mukaa isin jecha waa'ee dhimma jadii akkasuma kaafiyaa wal qabatee waa'ee Muktaar ani dhimma kana keessa harkaan qabu dhimma kana keessa hin jiru jecha viidiyoo hojjechaa viidiyoo waraabaa viidiyoo haaraa suusisaa asiin kaafiyaa boochisaa asiin immoo tuyyuu jadiidin fuudhe jechaan Muktaar akkas ta'uu qabu. Uf deebii uf laale akkamitti uf deebitee uf laalta bakka tokko odoo dhayitee dhala jabduu takka bira odoo dhayitee intala sii kennine jaartii lammaffaa godhu caaltuu irratti odoo siin jedhani ati waan akkasii hin goota caaltuu irratti isaa fuudhee ilmoo qabu. Ilmoo lama of jalaa qabu. Mucattii tana mootuyyuu hin beekte wajjin nyaattee wajjin dhugde. Har'amoo jadiidi jaarsotiin si abaartii lafa sii kennine jedhanii intala tana fuudhii gatii biraa deema. Akkamitti jetta? Isiin akkasituun sun barfoon keeti. Maal intala obboleessa keetii yoo ta'e foon, intala beeraa yoo ta'e foon, intala gosaa yoo ta'e foon. Gatii akkamitti deemi jettan jaarsotiin maaliif abaarti? Haqa malee abaarti. Maal intala isaanii irratti fuudhee gatee deeme? Isaantu fedhii isaatii sii kennina jedheeni akkamitti akkana waan kana jidduu keessaa dhaabsisuu ka qabu si himataa keeti Muktaar. Jadiid akka fuune ka godhu tokko mataa jadiidin lamaffaansi. Yoo fuudhu ka kuusisullee tokkoffaansi lamaffaan jadiid itti seenu adillee itti maaliif seensitta? Dirqama fuudhi maaliif jettaan? Maaliif jaarsotiin si abaarti? Haqa malee abaariin namatti hin qabatti dhuguma rabbisa yoo dubbate. Haqa malee abaariin abbama fedhe yoo ta'e hin qabattu jechuudha. Sigalee otoo jadiid fuudhuu baate dhuguma. Otoo jadiid ilmoo qabaatu baate dhuguma Muktaar. Garuu odoo jadiid ilmoo qabutti ati akkas gochuun kee kun ani wallaahi naziin baay'ee sitti rafadhe akka gama kooditti. Mucattiin tun adda isii daa'ima garaatti ji'a 9 guutu kophaa isii harkaan daa'ima guddisaa rakkoon isii mudate hundumarratti haadhallee obboleeyyan jirtu. Ufitti rifachiisi Muktaar dhaamsi ani sii dhaamu mucattiin tun dhaluuf deemti haati manaa kee kun caaltuun jechuudha. Waan akkanaa kana hin yaadin abadamu jadiidittiin fuudhin. Intala abbeeraa keetii intala obboleessa keetii moo riskii rabbiin ganama isii katabe lafa jirti. Fuudhii gatii deemi jechuun hamilee isii qabudha. Namni biyya ambaa gisee Yaman keessa ka deebi'u ta'e yeroo kam galaa beekta maaliif hamilee isii illee qabda mucaa fira keetii illee jechuudha. Deebitee jadiidin jaarsotiin si abaartii maaliif jettaa? Aadaa arsii hin beekne. Garuu immoo ilmoo keessanii itti fuudha. Anaaf yaani waa kaayata namni margaa faamuu maaliif kaayanne jedhan. Jadiid harka isaaniitii bahee isaan eebbisanii garaa qulqulluudhaan gadhiisuu qaba malee abaaranillee waa tokko waan haqa malee hin taatu jechuudha. Fedhiin erga hin qabaanne dirqamaan fuudhi mucattii tana boochisii tana fuudhe jechuun immoo tuyyuu wallaahi Muktaarii jechuudha. Waan rabbiin namatti fiduun beektu jechuudha. Namni gisee ammaa waa dalagisa jaan namaan deebiti. Caaltuu haadha nasbee lamaa tana laali haadha manaa kee kan nasbee lama. Maaliif mucattiin tun kaafiyaan akkasittiin rifanne hin barbaadu? Maaliif hojjettee ati nama niitii qabu otoo dargaggeessa ta'e illee homaa miti. Waan kana keessaa deebi'ee kee irraa dhaabbadhu. Dhugumatti mucattiin kaafiyaan baay'ee garaa nama nyaatti. Akkasuma obboleen kiyya
yeroo ammaa kanatti wantoonni kaafiyaa yeroo dubbattutti obsaa yaani waa'ee yaani bilbila irraa kaasuu diduu jadiiti akkasuma Muktaarillee gaafa dura bilbila irraa kaasuu didee amma gisee bilbila irraa kaasetti immoo narraa fudhachuu didee jedhe inni dubbatee jira. Ofii gara tokko irra gaafa itti bayaa jira gara tokko waan hin goone jechaa jira jechuudha. Dhugumatti of deebinee gaafa of ilaallutti jechuudha. Gaafa of deebinee of ilaallutti dubbiin hin fakkaata. Gaafa viidiyoo keessatti ilaallutti dubbii Muktaarillee keessa akka hin jirre dhugaa fakkaata. Ayideebee gaafa ayideebee asitti ilaalluttis dubbii wal'aadha jechuudha. Gaafa deebinee kaafiyaa ilaallu immoo keessi keenya madaaya. Maaliif ani jaaladhu ani dubartii yaani sirrii dhuguma jireenyi qaalaadha. Jireenyi qaala kabaja warra keessanii qabu kabajaan isin lamaanuu wal jaalattan isin lamaanuu ilmoo walii kennuu dandeettanii bara. Yoo karaan keessa addaan hin jiru jedhillee asuma gabaabatti. Atiif jadiid ilma walii kennuu dandeettan ilma walirraa fuudhuu dandeettan waan wal jaalattaniif. Garuu immoo utoo ilmoo qaburratti utoo niitii qaburratti wallaahi aadaan arsii kunillee gisee tokko oddoo kabaja namaa qabanuyyuu wallaahi ulfaata bakka kanatti xiqqoo qeeriitu dhufa ijoollee kana lamaan jidduutti qeeriitu dhufa gaafa ijoollee kana lamaan jidduutti qeeriin kun dhuftee haati kaafiyaa tokkoffaa sitti rifatti lammaffaa kaafiyaa sitti rifatti jireenya gammachuu jiru jidduu kana jechuudha bakki jaalala jiru yoo takka boorofte abadan daftee walitti hin deebitu kanammoo beekta jechuudha. Otoo waan kanammoo beektu ittiin seenin keessaa ba'e keessumaa ba'utu bareeda. Waan kun baay'ee matti ulfaata walla keessaa ba'ee isallee akka achis dhaqu intala isaanii haa eebbisu haa tufuufa haa heerumtu akka namni wal jaalatu namni wal kabaju dhuguma walii haa kaayatanii ani isinii kaayadhe jechuun nooma jiru jechuudha hin kaayataa ilmi namaa maaliif yoo aadaa arsii keessattuu yoo ilmoo walii kaayanii jechuun yoo daa'ima taa'ama dhalattee erga wal jaalala qabaatanii ilma keetii walii kenna jedhanii akkasitti kaayatama malee wanni abaaramu nama Muktaar jedhu sun wanni si abaaran jaarsonni jedhu sun hin jiru. Maaliif abaartiin akka odoo inni fakkeenyaaf irra ciisuu dhaqee mucaa san dhooggatanii yeroo jedhanii achi biraa deeman abaara jaarsotii dhayitu santu sanuyyuu warra fuudhaaf dhaqee yoo abbaan intala san dhooggate abaara malee kun fedhiidhaan mee Muktaar achuma keessatti fedhiidhaan erga kennanii maaliif abaarte jaarson erga ani barbaadu ilmoo qaba haadha manaa qaba jedhe gaafii kanatti ta'ee Muktaar irraa tokko sani akkamitti abaara maaliif abaara haqa malee bariin abaarin namatti hin qabattu dirqama fuudhi biraa gatii jettee deemi sun immoo sirrii miti kaayadhee jetti sun immoo garuu beekwaan mucattii tan immoo hiree qabu taate jechuudha. Gaafa inni ishiin talateessanii fuudhe jedhee waadaa seenii fi biraa deeme kaayadhe ishee jedhee biraa deemee tiniin jedhe mucattii san namni ilaalu maaliif ni kaa qabdii niitii namaati jedhaan. Akkamitti yaannati? Immoo maaliif dirqan? Jaarsotiin sun maaliif sii kennini jedhanii dirqan? Aadaa Harargee keessa wanni akkanaan jiru. Utoo ilmoo qabu irratti deebi'anii ammallee lakkisii kennina jechuun wallaahi hin ulfaata. Yaa ummata kiyya yaa jamaa waan akkanaa kun hin ulfaata. Mucallee eebbisaa jadiidillee eebbisaa intala ilma keetii yookiin ilmoo kee ilma keenyatti fuunaa yookiin immoo Muktaarifatu salphumatti walirraa fuudhuu dandeettan. Maaliif wal duraa duuban jirtaa waan taataniif. Kana malee har'amootu dubbii boorissuu waan hin taane keessa seenuu jaalala balleessuu bakka beektaa ama fakkeenyaaf Muktaariif jettitu wal jaalatti garuu kaafiyaan immoo gaafa wanni kun uumame Muktaaritti akka qar jettu deebi'ee mootuyyuu gaaf kana jireenyi biyya tokko keessa gaafa ta'u erga haati manaa jadiittuu erga kaafiyaan Muktaariin hin jaalanne kalaan isin amma itti rifattee jirti ammaayyuun kijibaa hin sobaa jettee ni jirti miti jaalalli jadiid walii qabduu fi Muktaar walii qabdullee hir'ataa dhufa. Sababni isallee maaliif hiree jidduu keessan rakkina jira waan jettaa'eef sababa kana jidduu kana jaalala kana dhiyeessuudhaaf jidduu kanaaf itti jettee bahuun ergama keetti. Zim jettee lakki fuudhisi abaarte jaarsonni hin taatu akkasni finniika jechuudha bakka yookiin immoo ijoollee obboleen jadiidii hakkeenya sanillee xaraarratee jira.
hin barbaadu jedhee jira. Isin Arsiin xiqqoo odoo kabaja qabdu boodaa kanatti dogongora guddaa natti ta'a. Gizee ammaa shamarran ka jaalattis heerumtu garuu immoo aadaa Arsii keessatti safuudha. Dubartii qabanii abbama dhuguma safuudha. Inni ani jechuun dirqama abbamatu kenna waan mabbanyetti dhageetti. Ta'us garuu bakki kun hin ulfaata. Bakki amma jadiitii fi kaafiyaa kun ulfaataa cimaadha. Daangaa dabarfataadha. Namuma isaanuu tana ima jibba. Xaraafatteetumaan jibba. Namni isaanuu tana fedhu. Namni isaanuu tana waan hin feeneef hin beeku. Maaliif ilaa ilmoo ta'eetillee jibbiti bartu nama dhuguma barba isaanuu ka jibbani. Ollaa keessan irratti miilaala. Ka wal jaalatu jirti. Ka wal jibbitu jirti. Bakka akkasuma. Immoo wallahi namni keenya yaada jedhamanii odoo takkitti maan jiraate yaa jaalala. Yaa bareedina. Otoo takkitti maan jiraate. Mee akkanumatti iyyuu ilaala. Ati gaafa biraa ilmoo kee biraan darbite masaanuu teessuni bakka ilmoo teessan viidiyoon amma dhiirummaa kanatti jechuun viidiyoo itti jira jechuudha. Viidiyoon sun maal isinitti fakkaate viidiyoo san laalee xumura jechuudha. Isheen haati isin jirtu viidiyoo san namoonni argitan jechuudha. Haati isin jirtu mucaa ganama kaafti. Qursii hojjechiifti. Achi kaatu mana xareessifti, maal goosifti, nyaata hojjettee mana barumsaa fa'aa deemte, achi deebitee meeshaa dhiitii mana qulqulleessi. Haati tuni maalirra haadha biddeenati. Yaani jechuun haati isin jirtu isin garuu yommuu ta'u yeroo kanatti akka feetetti isitti taphatti jechuudha. Bakka yoo namicha bira dhayite kijiba biraatti kijibti. Ofiin kaaftee mucattii san nyaata hojjedhu jetteen maal jetteera mucattiin jabduudha. Mucattiin nama gaariidha. Ofiin kaatee ana kushiina na seensisu oogiti. Haati biddeena akkana. Masaanuu namoonni jibbuuf sababa kanaa jira. Yaani masaanuu jechuun wallaahi namaaf hin taatu dubartiin kamu ilmu ofiisan bakka ilmu ofiisaniif yaadde. Karabbi qabbaneessan malee. Kanaaf viidiyoo keessanitti dheeressee jira. Akkin isinin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Waa'ee dhimma kanaa irratti duula cimaa irratti bana koomantii keessan barreessaa fi akka mootuu jadiin kaafee irratti fuun dirqama beekuu qaba jechuudha. Muktaarillee akka dubbii kana dhaabu dirqama isaati. Bakka anaaf isatu waliif kenna yookiin ilmoo teessanii mootuu ilma isaati kennitan haganumatti dhaabbadhaa wanni lafallee fiduun jiru wanni manallee haa qabaatan manallee wanni Arsiin akkasuma bara Arsiin yoo qabaatte waa sirraan dhoofifatu siif kenniti siif taati. Akkas isin jechuu barbaadan hordoftoota kabajamtoota kiyyaa asuma irratti viidiyoo keetti mura hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti